Asham harkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduulee gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isinitti himtu Ankennaa Darajjeeti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Yuunivarsiitiin Wallaggaa Arsii fi Mattuu barattoota isaanii eebbisiisan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattoota muummeewwan garagaraan barsiisaa ture 1374 eebbisiise. Yuunivarsiitichi barattoota eebbisiise keessaa 234 digirii jalqabaan, barattoota 422 ammoo digirii lammaffaa fi barattoonni 9 digirii sadaffaan ta'uun eerameera. Bifuma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Arsii barattoota saayinsii fayyaan barsiisaa ture 204 eebbisiiseera. Sirnicha irratti itti aantuun Komishinara Daraartuu ergaa dabarsaniin barattoonni utubaa guddina biyyaa ta'uu kaasuun dameen fayyaa ammoo guddina hawaasummaaf murteessaa ta'uu eeraniiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Dhugumaa Addunyaa eebbifamtootaaf ergaa dabarsaniin eebbifamtoonni dirqama ogummaa isaanii bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Dabalataanis yuunivarsiitiin Mattuu barattoota ogummaa garagaraan barsiisaa ture marsaa 10ffaaf eebbisiiseera. Eebbifamtoota 631 keessaa 479 digirii tokkoffaan yoo ta'u, eebbifamtoota 631 keessaa 479 digirii tokkoffaan yoo ta'u, eebbifamtoota 152 ammoo digirii lammaffaan eebbifamaniiru. Sirna eebbaa kanarratti eebbifamtoota, maatii eebbifamtootaa fi miseensota boordii yuunivarsiitichaa dabalatee keessummoonni federaalaa argamaniiru. Konferensiin dippiloomaasii idil-addunyaa hooggantoota dargaggoota Afrikaa Finfinneetti gaggeeffame. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee banisa konferensichaa irratti haasawaa taasisaniin dargaggoonni Afrikaa gaggeessummaa fi hariiroo idil-addunyaa keessatti dammaqinaan hirmaachuu fi aardii kanaan alattis addunyaaf gumaacha gama isaaniin taasisuu qabu jedhan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ammoo gama isaaniitiin ergaa dargaggoonni biyyoota Afrikaa baga nagaan gara magaalaa keessanitti dhuftan erga dabarfataniin booda kaayyoo ajandaa 2063 galmaan gahuu fi Afrikaa badhaate dhugoomsuuf dargaggoonni itti gaafatamummaa guddaa akka qaban hubachiisanii jiru. Konferensii kanarratti hooggantoonni dargaggootaa 200 ol guutuu Afrikaa irraa hirmaatanii kan jiran yommuu ta'u, kaayyoon isaa inni guddaan dippiloomaasii hooggansaa fi hariiroo idil-addunyaa irratti gorsuu fi dhimmoota wal qabatan irratti falmii virchuwaalii gaggeessuudha. Konferensii guyyoota 3f gaggeeffamu kana irratti dargaggoonni dhimmoota aardiilee fi idil-addunyaa adda addaa irratti ni mari'atu jedhameeti jira. Dargaggoonni kunniin konferensichaan booda siidaa yaadannoo injifannoo Adawaatii fi bu'uuraalee misoomaa biroo akka daawwatan ibsamee jira. Konferensiin kun kanaan dura biyyoota 3 keessatti gaggeeffamee kan ture yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti immoo yeroo jalqabaatiif gaggeeffamaa jira. Finfinneetti hojjettoota 19,000 oliif madaalliin ga'umsaa kennamu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beeksisaniiru. Aadde Adaanech gabaasa raawwii baatiiwwan 6 darbanii mana marii bulchiinsa magaalichaaf dhiyeessaniin kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf dhaabbilee uummanni hedduminaan koomii irratti kaasuu fi riifoormii gurmaa'insaa dhaabbatummaa barbaachisu dhaabbilee 16 qorannoon adda baasuun hojiileen riifoormii gaggeeffamuu himaniiru. Dhaabbilee kanneenitti hojjettoota argaman 19,000 oliif madaalliin ga'umsaa kennamus himaniiru. Hoggantootaa fi ogeeyyii 28,900 oliif leenjiin ijaarsa dandeettii kennamus ibsaniiru. Qabsoo hannaa fi hojmaata badaa taasifameen hojjettootaa fi hoggantoota hannaa fi hojmaata badaa keessatti hirmaatan hoggantootaa fi hojjettoota gidduu galeessaa 520, kutaalee magaalaatti hojjettoota 110, sadarkaa aanaatti 736, waliigalaan hojjettoota 1,366 irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuu dubbataniiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi daawwannaa hojiif gara Kaayiroo malanii jiru. Ziyaaraan Asmaraa fi Kaayiroo gidduu jiru garmalee jabaatee itti fufee kan jiru yeroo ta'u, jaalalti Kaayiroo fi Asmaraa kun ammoo hariiroon Isaayyaas Afeworqi kiiloo 4 wajjin qabu eega sharafamaa dhuftee kan maddite ta'uu hin oolu. Kanas haa ta'u sana pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi affeerraa gita isaanii Abdel Fattah Alsiis irraa dhiyaatee fi tureen daawwannaa guyyoota 3 taasisuuf gara Ijipti imalanii jiru. Jiilli guyyaa har'aa Asmaraa gara Kaayiroo imale kun ministeera dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee illee akka if keessaa qabu ifoomeeti jira. Imala daawwannaa jedhame kanaan hooggantoonni biyyoota lameenii dhimmoota hariiroo gar-lamee Eertiraa fi Ijipti cimsuu fi jabeessuu danda'an irratti akkasumas haala yeroo naannawaa fi idil-addunyaa irratti ni mari'atu jedhamee kan eegamu ta'uu ibsamee jira.
Guyyoota kurnan itti aananitti roobni arfaasaa idileen kan itti fufu ta'u Inistituutiin Meetrooloojii Itoophiyaa beeksise. Inistituutichatti Daayiriktarri itti aanaa ragaa meetrooloojii tajaajila gorsaa fi damee qorannoo Dooktar Asaaminoo Tashoomaa akka ibsanitti guyyootaan saglan guraandhala 13-21 itti aanu keessatti kutaaleen biyyattii rooba salphaa haga giddu galeessaatti kan argatan ta'a jedhaniiru. Naannoo Oromiyaatti godinaalee Iluu Abbaaboor, Jimma, Shawaa hunda, Arsii Lixaa fi Arsii akkasumas Finfinneen rooba idileetti dhiyaatu yoo argatan, naannawaa isaanii muraasatti ammoo rooba guddaa akka argatan ibsaniiru. Goojjam Bahaa, godinaalee Walloo Kaabaa fi Kibbaa, Shawaa Kaabaa, godinaalee Sidaamaa, godinaalee naannoo Itoophiyaa Kibbaa fi Itoophiyaa Kibba Lixaa haaluma wal fakkaatuun rooba akka argatan himaniiru. Bunnoo Baddellee, Gujii Lixaa fi godinaalee Booranaa muraasa, Harargee Bahaa fi Lixaa, godinaalee Gondar Kibbaa, naannawaa Bahardaar, Affaar, godinaalee Tigraay Kibbaa fi Kibba Lixa Bahaa, Somaalee godinaalee hafanitti rooba salphaatu eegama. Kutaaleen biyyattii rooba salphaa haga giddu galeessaatti jiidhina biyyee fooyyessuun waqtii arfaasaatti midhaanoti facaafamanii fi biqiltoonni dhaabbatan bishaan gahaa akka argatan taasisa jedhaniiru. Horsiisee bulaafis beelladaaf margaa fi bishaan dhugaatii gahaa akka argatan taasisuun bu'aa guddaa qaba jedhaniiru. Kanaaf qonnaan bultoonnii fi qaamoleen dhimmi kun ilaallatu qonnaaf galtee barbaachisu qopheeffachuun jiidhina argametti sirnaan fayyadamuuf qophii barbaachisaa akka taasisan dhaamaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf isiniif qabanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin ture an Kennaa Darajjiiti. Qophiilee waliif TV afaan biroo waliin turtii gaarii.